Sagargadu faniya karanantu kamamado sagargadu faniya karanantu yoma larga anki yafe abdunantu kamamado yoma larga anki yafe abdunantu. Ashama akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kun torbanitti yeroo hundaa sa'aatii kanatti kan isiniif dhiyaatu qophii Gola Oromiyaa keenyaati. Qophii Gola Oromiyaa keenyaarraatiin seenessa kitaaba seenaa Oromoo fi hundeeffama magaalaa Finfinnee kutaa 8ffaatu isiniif dhiyaata. Hanga xumuraatti dhaggeeffadhaan affeerraa keenya. Sagargadu faniya karanantu kamamado sagargadu faniya karanantu yoma larga anki yafe abdunantu kamamado Injifannoo yeroo booda mootonni Shawaa Oromoo irratti argachaa dhufan dhaafinsa sirna gadaa walitti makaminsa aadaa fi amantii waan fideef jijjiirama bu'uuraa fi garaagarummaa guddaa uumaan ture. Garaagarummaan uumame kana booda abbootiin waraanaa Shawaa kun haala quubsaan itti gargaaramaa turan. Gama biraan ammoo gaa'elli siyaasa gara lachuun godhamu dhimma biraa yoo ta'u abbootiin waraanaa Shawaa kun tooftaa waraanaa gorsitoota biyya alaa fi meeshaa waraanaa ammayyoome hidhachuun dhimma itti ba'aa turan. Dhimma kana kan hubate barreessaan lammii Faransaay tokko uummanni bal'aan kun gamtoomina sirna gadaa keessatti duraan ture osoo eeggatee jiraatee hanga galaana Hindiif giddugala Afrikaatti qabiyyee isaanii of jalatti to'achuu ni danda'a ture jechuun barreesse. Akkuma mootonni Gondor Oromootaan wal fuudhaa turan mootonni Shawaas gaa'ela siyaasaa raawwachaa turanii jiru. Yeroo baay'ee Oromootaan rukkutamanii madaa'anis kaayyoo isaaniif jecha dubartoota Oromoo fuudhaa turan. Haala kanaan jiruu tasgabbaa gaggeessaa osoo jiranii abbootii waraanaa kaaba Shawaa Tuulamaa keessatti argaman of gurmeessuun dhawaataan weeraraa fi babal'ifannaa lafaa eegalan. Jarreen weeraraaf gurmaa'an kun maqaa mootota Shawaa jedhurraa kan kaan yoo ta'u qaccee Nagaasii Kiristoos mooticha Shawaa Raas Wasan Saggad erga du'ee booda ilmi isaa Saala Sillaaseen aangoo olaanaatti dhufe. Seenaa kanarraa kan hubachuu dandeenyu mootonni Shawaa weerara walirraan cinne Oromoota Tuulamaa irratti waggoota 207 kan gaggeessaa turan ta'uu isaati. Kunis bara 1669 jalqabee hanga 1897tti kan gaggeeffamedha. Mootichi Shawaa Raas Wasan Saggad erga du'ee booda ilmi isaa Saala Sillaaseen aangoo olaanaa dhuunfate. Akkuma barameennis babal'ifannaa lafaa cimsuun Oromoota irratti duula guddaa gaggeessaa ture. Mootichi kunis duula abbootiin isaanii gaggeessaa turan caalaa sochoosuun waggaatti al sadii sagantaa waraanaa baafachuun gorsitoota biyya alaa of bira gochuun Oromoota Tuulamaa weeraraa ture. Bara mootii Saala Sillaasee kana bifa isaa jijjiiree ciminaan itti fufe. Kunis kan ta'uu danda'e meeshaa waraanaa gara Faransaay, Arabiyaa, Ingiliziif Xaaliyaan irraa waan baay'inaan seenuu eegaleef humni isaa cimaa ture. Mootonni kun ololaa fi dhaadannoo biyya yeroo duula Haayimad Ibraahim Giraany lafa keenya Oromoodhaan nurraa fudhatame deebisna kaayyoo jedhuun socho'aa akka turan himama. Haaluma kanaan waggaatti yeroo sadii onkoloolessa Sadaasa Amajjiif Eebila keessa Oromoo irratti duuluun qabeenya isaa saamaaf qe'ee balleessaa turan. Mootiin Saayile Sillaasee kun garuu bifa addateen gargaarsa waraana Arabootarraa bittaan argatanii fi gorsa Faransaayonni isaaniif godhaniin of ijaaree lafa baasuuf waraana bichuuf nyaa'aa oburii Jiddaaf Muluu akkasumas Gullalleef Sooddoo weeraruun humna Oromootaa cabse. Haa ta'u malee naannoo kana yeroof weeraruu malee dhaabbataan keessa qubatee turuu hin dandeenye. Waraana yeroof taasisuun booda iddoodhuma masaraasaa Ankoobar yookaan Alkoobarritti deebi'aa ture. Haaluma kanaan Nagaasii Kiristoosiin kan hundeeffame mootummaan Shawaa guddachaa dhufee bifuma kanaan naannoo bara 1800 keessa mootii Saayile Sillaaseenis 1813 hanga 1847 sanyii mootii Solomoon isa Israa'el ofiin jedhuun mootummaa Gondor irraa waan Oromootaan qabamaniif gabbaruu dhiisuun mootii Shawaa ofiin jedhee of moggaase. Meeshaan bittaan biyyoota baha giddugalaa fi Awurooppaarraa dhufaniin lafaa fi qabeenya Oromoo saamuun gara wiirtuu ofiitti deebi'uu malee hoomaa waraana Oromoota fardaan lolan cabsuu hin dandeenye ture. Kunis qabeenya loonii fi lafa gabbataa qonnaaf ta'u akka of jala hin galchine isaan godhe. Saayile Sillaaseen booda gorsitoota Gondoriif biyya Awurooppaarraa dhufanitti gargaaramuun tooftaa waraanaa duraan fayyadamuun mo'achuuf akka isaan hin baasne beekee Oromootti michoomuun tokkummaa isaanii Soddoomaa fi Firoomaan diiguu eegale.
Ankoobar kan jedhamu yeroo ammaa Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraa keessatti lafa argamudha. Ganda Alkoobar jedhamu moggaasni isaa maqaa mootii Oromoo beekamtu kan gosa Karrayyuu Halkoo kan jedhamturraa akka ta'e dubbatama. Jaarraa 17ffaa keessa bara mootonni Shawaa babal'ifannaa gochaa turan naannoo kana kan jiraachaa turan Oromoota akka ta'an mootiin yookaan biyya cimtuu fi waraanaan beekamtu akka taatetu himama. Mootiin kunis waraana mootota Shawaa ammaa Yesuus, Sibsee, Abbayyee fi Saale Sillaaseen irratti aggaamamaa ture ofirraa faccisaa akka turtee fi duula qixxeeffachiisaa booda naannoo kana gadhiistee akka baqattetu himama. Oromoonni Karrayyuu hedduun keessattuu gosti dullachaa miidhaa guddaa irraa akka hafantu dubbatama. Kanaan booda naannoon sun maqaa mootittii sana Alkoobar irraa gara Ankoobarritti akka jijjiirame ni dubbatama. Waraana yeroo dheeraan booda mootii Saale Sillaaseen iddoo jireenya isaa gaarreewwan qunditti hirkifachuun Arraambaa fi Qobboo dhiisee gara Alkoobarritti dhufe. Kunis lafa waraanaaf mijooftuu taatee fi daannoo tulluuwwanii qabdu tulluu Harkoorra qabate. Alkoobar mooticha Shawaa Saale Sillaasee bara 1813-1847 keessa kan hundoofte yoo ta'u, hanga mootiin mootota Teewodiroos Shawaa dhufee waraanaan to'annaa jala oolchutti teessoo mootummaa Shawaa turte. Kana booda garuu hanga Minilik lammaffaan dhufee aangoo qabatutti konyaan Shawaa Kaabaa hundumtuu ofiin of bulchaa turan. Araddoonni naannoo Alkoobar jiran ammas akkuma duraa maqaa Oromootiin yaamamaa jiru. Fakkeenyaaf Dabballee magaala xiqqoo kan taate, Gooroo Beeraa, Oromoonnaa Merqaa ganda xiqqoo kan taate, Tulluu Nagaa Immaa Mirat iddoo irreechaa kan ture, Waadara Moojjanaa Waadaraa aanaa ta'e kan jiru yeroo ammaa, Arraambaa fi Qobboo Tulluu Arraabsaaf iddoo jedhamee kan waamamu, Gaara Qundee gaara dheeraa fi guddaa kan ta'e, Gaanyi yookaan Gaajjii, Dullachaa gosa Karrayyuu, Doofan Walaabuu ganda Gaachanaa fi kan kana fakkaatan yeroo ammaallee maqaa Oromoota duraan mootittiin ittiin moggaasteen waamamaa jiru. Duula bara dheeraa kana keessa Oromoonni hedduun ganda isaaniirraa buqqaan gara Argobbaatti, kun immoo Affaaritti, kun Kiristinnaa kaanii Amaaratti makamuun kan hafan naannoo kanarraa baqatan. Fakkeenyaaf gosti Karrayyuu Dullachaa jedhamu irra jireessa Affaaritti makamee amantii Islaamaa fudhatee isaanitti gale. Haa ta'u malee Oromoonni olaantummaa mootota Shawaatiif kiristaanummaa fudhachaa turan hedduun achumatti hafanii eenyummaa ofiillee kan irraanfatan hedduutu jira. Saale Sillaaseen tooftaan itti Oromoo cabsuu barbaade inni duraa Oromoota gargar qooduun gosa tokko tokko keessaa garee muraasaaf aangoo olaanaa kennee fi gosa Oromoo biraa irratti muudu ture. Kunis Oromoota gosa tokko ofitti qabuun meeshaa waraanaa bittaan argame kennee fi wal ficcisiisuun boodas araaraaf fira fakkaannee gidduu seenna tooftaa jedhu ture. Tooftaan kunis Oromoota abbichuu fi oboree akkasumas jiddaa jidduutti qaawwii akka uumamu godhee ture. Waraana kana keessatti garee tokko gargaaruun humni Oromoota akka dadhabu gochaa dhufe. Qaama Oromoo galaan kan ta'an ja'an Jiddaa, Aabbuu, warra Jaarsaa, Liiban, Gaadullaa, Adaa yoo ta'an abbichuus ta'e oboriin akkasumas nyaa balbala gosa Jiddaa sadan tuulamaati. Mootichi Saale Sillaaseen gorsitoota Awurooppaatiin gargaaramuun duula abbichuuf Jiddaa irratti gaggeesseen milkaa'us lafa da'annoo isaa Ankoobarritti deebi'uun jiraachaa ture malee daangoo Oromoo tuulamaa ce'uu hin dandeenye ture. Salaalee ba'uu malee baranaa salaalee ba'uu malee yawaan nana jeesi bakkuma garaa googuu malee. Saale Sillaaseen Oromoota yeroodhaaf ofitti qabuun akkuma mooticha Gondor Suusuniyoos Iyyaasuu fi bakka afaan godheen booda fixuun malee jaalatee miti. Innis jaalatus firoonni isaa isa balleessuun ammeenyummaa isaa keessaa tokko yoo fudhanne ijoolleenni Oromtittii hiikee gaarii duubarra godhatee ilmaa fi ishees qorichaan akka ajjeese maanguddoonni abbichuu xiiqiidhaan dubbachaa turan. Mootiin Shawaa Saale Sillaaseen beektota Awurooppaa qabachuun tooftaa warra Awurooppaattiin biyya hedduu qabatan barachuun diina kee yeroodhaaf fira godhadhu kan jedhu hordofuun Oromoota muraasa ofitti qabee muuduun kan biraa irratti kakaasuuf waraanuun itti gargaarame. Dippiloomaatonni Awurooppaa kun Ankoobarri kan jiru masara Saale Sillaasee fi naannoo sana erga daawwataniin booda biyya isaaniitti deebi'uun meeshaa waraanaa mooticha kanaaf akka kennamu gaafatan. Kanaanis kaan gurgurtaan kaan gargaarsaan akka kennamuuf imaltoonnii fi mishinaroonni hooggantoota biyya isaaniif gaaffii dhiyeessan. Awurooppaanonni Abashoota diinaan marfaman kana baraaruuf gargaarsa kennuun gargaarsa kiristinnaaf godhamuu fi humna isaanii jabeessuu akka ta'e cimsanii waan himaa turaniif meeshaa waraanaa yeroo sanitti bifa haaraan oomishamaa ture gara mootota Shawaa kana keessa seene. Keessatti dippiloomaasiin Abashootaa fi Faranjoota haalaan cimaa yoo deemu miidhaan dhumaatii Oromoo fi uummattoota biroo irra ga'u isaanitti homaa hin fakkaanne ture.
sagantaa biyya haaraa ijaarraa Hagar Maqaanaati jedhu qabachuun nama Oromoo ajjeesaa manaaf qabeenya isaa biddaan gubaa fi saama naannoo Finfinnee gaan irra caalaa kan lafa Oromoo seenaa turan karaa Minjaarii fi Sandaafaa jala goruun karaa alaltuun cabsanii seenuun saamicha raawwachuu eegalan. Qabeenya Oromoon gosa galaanii fi oboo qabu saamuun kan hafe abiddaan gubuun mancaasaa turan. Kunis gocha suukkanneessaa fi nama gaddisiisu akka ta'e Haaris kan jedhamu ergama mootummaa Ingiliz barreeffama isaa The Highlands of Ethiopia jedhu keessatti akka gaariitti gabaasee jira. Miidhaan dhumaa jaarraa 19ffaa keessa uummata nagaa kanarra qaqqabee ture akka Maajoor W.C. Haaris dippiloomaati biyya Biriteen Itoophiyaa ture kitaaba isaa The Highlands of Ethiopia kan bara 1844 jedhu keessatti argaa dhageettii isaa akka kanatti barreessee ture. Duguggaan sanyii fi miidhaan bara mootii Haayile Sillaasee jalqabee ture kun yeroo tokkotti kan dhaabbate osoo hin taane mootonni boodaan dhufanis cimsaniitti dhufan. Haaluma kanaan Haayile Malakoot, Minilikii fi Haayile Sillaaseen seerota Oromoo miidhaan baafatanii cimsanii hojjechaa turan. Dhimma weeraraa fi miidhaa irrattis ifa godhee ture. Mootichi Haayile Sillaasee fi waraanni isaa lafa yookaan iddoo sulultaa jedhamutti qubatee ture. Yeroon isaa guyyaa keessaa gara sa'aatii boodaa ture. Uummata waa'ee waraanaatti dhufaa jiru hin beekne irratti waraanni jalqabe. Sababii waraanichaa Oromoon naannoo sana jiraatu gibira gaafatamee yeroon waan galchuu dideef jedhama. Waraanni mootichaas waan targatan mara erga saamanii booda midhaan yookaan oomisha argame hanga danda'an guurratanii kan hafe biddaan gubaa turan jedha. Mootichis ajaja kennetti baay'ee gammadee manneen hafanis akka daaraa ta'an ajaje. Saamicha qabeenya loonii ilaalchisee duula fulbaana bara 1841 mootii Shawaa Haayile Sillaaseen Oromoota Tuulamaa naannoo Finfinnee irratti gaggeessaniin loon 1442 akka saamame Maajoor Haaris bara 1841 yaadannoo isaa keessatti katabee ture. Haayile Sillaaseen duula Oromoota Tuulamaa Bachoof Sooddoo irratti bitootessaa hanga eebila 1843 duula gaggeessaniin yoo xiqqaate loon 87 saamuun hin oolle jedha. Kaayyoon duula kanaas humna Oromoota yeroo dhumaatiif balleessuuf qabeenya saamuu yoo ta'u inni biraa daangaa lafa babal'ifachuu ture. Salaaleetti galanii shukutii malee maali daatanii gadhee waan ofiitu gubanii ka'ee dhaabuqiisanii. Kan biraammoo Maajoor Haaris kan barreesse waraana Oromoota meettaa irratti gaggeeffamaa ture yoo ta'u waraana guyyoota murtaa'e keessatti godhameen namoonni Oromoo 4500 akka dhuman kan galmeesse. Seenaan gaddisiisaan Oromoo irratti raawwate kun iddoo tokkoof gosa naannoo tokko qubate irratti kan godhame yoo ta'u iddoo biraatti bifa wal fakkaatuun akka raawwachaa ture hubachuun kan nama rakkisnedha. Lola yeroo sanaa keessaa kan bara 1841 Oromoota meettaa irratti kan adeemsifamedha. Waraana kana keessatti goolee maaruu diina ofirraa qolachuun iddoo tokkotti loltuu 30 ajjeesee 90 madeessuun akka ari'ee ni dubbatama. Jarreen mootota Shawaa jedhanii of gurmeessan Nagaasii Kiristoos kaasee hanga Minilik lammaffaa ga'utti yeroo waggoota 250 caaluuf falmii walirraan cinne gochuun Oromoota Kaaba Shawaa, Abbichuu, Galaan, Jiddaa, Oborii, Karrayyuu, Jiillee, Bala'aa, Dullachaaf gara lixaan ammoo warra Jaarsoo, Huruu, Adaa, Yaayyaa, Meettaa, Darraa yookaan Salaalee fi Boorana falmii qixxeeffachiisaarra kan turanidha. Akkasumas lafa Oromootaa kan hordoftoota amantii Islaamaan fudhataman kan akka Ifaat, Manzii yookaan Manzuumaa dhuunfachuun warreen amantaa Kiristaana fudhatan ofitti qabuun kan isaan mormaniif amantaa Islaamaa fudhatan ammoo waraanuun biyya yookaan lafarraa kaasaa akka turan seenaan ifa godha. Oromoonni amantii lamaaniin hordofne baay'een garuu karaa garee lamaanuu mormuun hanga baroota ka'umsa Minilik lammaffaa 1865 ga'utti humnoota naannoo sanaatti cimaa deemuun kaan ofirraa rukkutaa akka turan ni himama. Innis yaada kana yeroo ibsu Oromoon Abbichuu lafa dirree irraa fi fardaan loluuf namatti tolu kan qabatan yoo ta'u warreen isa waraanan Amaarri Shawaa lafa bowwaa hallayyaaf qileen itti baay'atu keessa jiraatu. Jarreen kun akkuma allaattiin yookaan risaan hantuuta samiidhaa gadi eeggattu san yeroo isaan tabba kana ol ba'an fardaaf eeboon rukkutu. Warreen nafxanyaas yeroo Oromoon waraanaaf gara bowwaa kanatti siqu goraadeedhaan morma isaa kutu jedha. Kunis hanga qawwee warra Awurooppaa warreen kiristaana bira ga'utti tooftaa amantiin namoota ofitti qabuun tokkummaa Oromoo diiguun
hedduun itti fayyadamuu isaanii malee akka humna Oromoo cabsuu hin danda'in namatti mul'isa. Akkuma hirame injifannoo yeroo booda mootonni Shawaa Oromoo irratti argachaa dhufan laafinsa sirna gadaa fi walitti makamiinsa aadaa fi amantii dhufuun dhimma guddaadha. Kunis abbootiin gadaa gosa gurguddoo daangaa caanii bulchuu nafee qabiyyee gosa ofii irratti qofa abbaa biyyaa ta'uuf amantii waaqeffannaa dhiisanii amantii kiristaanaa fi islaamaa fudhachuu isaaniiti. Garaagarummaa uumame kana mootonni Shawaa haala quubsaan itti fayyadamanii Oromoota gargar qoodanii bitaa turan. Tooftaan biraa gaa'ela siyaasaatti dhimma ba'uudhaanis ture. Mootonni Shawaa kun tooftaa waraana gorsoota biyya alaaf meeshaa waraanaa ammayyoomee hidhachuun dhimma itti ba'aa turan. Akkuma mootonni Gondor Oromootaan wal fuudhaa mootonni Shawaas gaa'ela siyaasaa raawwachaa turaniiru. Yeroo baay'ee Oromootaan rukkutamanii madaa'anis kaayyoo isaaniif jecha dubartoota Oromoo fuudhaa turan. Waraannii fi weerarri guddaan Oromoo Shawaa Tuulama irratti gaggeeffamaa turus haala salphaan mo'achuu hin dandeenye ture. Saamichii fi weerarri kun hanga mootichi lubbuun jirutti itti fufee. Du'a isaatiin tasgabbiin argamus weerarri mootii Gondor Teewodoroosiin godhamu itti fufee. Teewodoroos immoo dabaree isaatiin Oromootaaf bichuu ajajaan yaamee naannoo Molaaleetti hunda fixee. Haa ta'u malee ilma mooticha Minilik booji'uun gara Gondoritti waan fudhatameef yeroodhaaf Shawaa akka bulchuu Bazzoo Abbaa Diikir akka muudamu ta'ee deebi'an. Yeroo kana Shawaa keessatti kan biyya bulchaa ture abbaa waraanaa sanyiin isaa Oromoo kan ta'e Bazzuu nama jedhamu ture. Kana booda waggaa muraasaaf naannoon Finfinnee tasgabbii argatee ture. Waraanni booda ka'e ilmi isaa Haile Sillaasee Haile Molokot erga du'ee waggoota 20 booda ta'uu isaati. Mootii Minilik bara 1865 maneedhaa Maqdallaatti erga baqatee booda abbaa waraanaa kan turan Aadde Warqituun deeggaramuun waraana Oromoo Walloo qabatee gara Shawaatti seene. Akaakayyoon mootii isaa Haile Sillaasee Minilik biyyatti deebi'ee weeraraaf saamicha Oromoo irratti godhamu bal'inaan itti fufee. Biyya abbootiin isaa irraan qubanne qubate. Yeroo kana Oromoota keessaa abbaa waraanaa kan ture Goobanaa Daaccee Firoominaan yookaan Soddoominaan qabatee biyya Tuulamaa weeraruu eegale. Oromoota raddaa isaan irraa buqqaasuun akka godaanan taasifaman. Shagargaduu fanii yaa karaanaan gamamaa doo shagargaduu fanii yaa karaanaan.